حال سياسة جوكا رتي يارك وكا منتجي كلام قول جرمو أخيرو بيا كوبستو تودي كنا كنا تلفجولا آساكي جركوا حاسة كي وكسر تدعو دماتو كو مرا مكيس علي ورمان ورمان فكرة كنجلو كلمة تامو سياسة جوكا يو أما مال فكرة كنجلو إنتان سودان مو سياسة جوكا تهي كافسو سياسة أو أكفل تران تكافر مال تقوي مال تدرك تهي وان جبتوه Rumah temu kan datang dari Sarawak, malu wujud kamna wajib lale asa kira cuma itu, nafroja. Kapsul kisma orang ala kami kis itu jalan lawan natural jubatan, tutup ani kiri, wanisan kasan lebih berbatu, jawab itu benar. Gadiru kapson bisuma oromo ega kapso bakata te gugunte girti kanaf jabin maafi dadabinsa kapson baka cuf kabdu irratti jechuudha kana biratti namoonni kapsoo irra jedhan hedduun kan isaan itti boonan dhaadatan firii ammoo hojjetanii argisiisan osoo hin taane yookaan immoo kamma itti jiran boolitti milkoofne jedhanii ittiin damboofan osoo hin taane waan kaleessaa fi waan dabreerra ta'uun qabsoon kun haarummaa fi bayyanachaa osoo hin taane laafachaa dhufuu nu agarsiisa. Hirmaannaan qabsoo kan durii duraa bara baraan bu'aa akkuma jaalbaan kaasuu yaadatti kan irratti falmamuu fi kan irratti qabsaamus diina hiikaa osoo hin taane wal irratti fi ofirratti ta'aa dhufuun dadhabbii kana nu garsiisee jiru. Gabaabatti haalli yeroo ammaa akka sabaatti akka qabsoo sabaatti keessa jiru biyya keessa ta'ee biyya alaatti qaanfachiisaadha jechuudha. Namni fagoo jiru tokko maalummaa keessatti hin beekne haala keenya daawwatee ormi kunni maraa ta'e jedhee osoo nagaafatu taate lafti nagaa qabdaa fayyaa qabda afaan guutuu deebisuun haala ulfaataa ta'e keessa jiru jechuudha. Kanatti kan qaanfatu kanatti kan yaadu gargaraan hubatu maraafis kanatti kan yaaddaa jiru kan biyya qabachaa jiru ummata keenyallee keessattuu ummata keenya kan keessa jiru kan guyyaa guyyaan hacuuccaa guyyaan itti rakkachaa jiru dararamaa jiru jechuudha. Akkuma reefu tuttuqamee yeroo ammaa kana mooraa qabsoo Oromoo keessa rakkootu jira, rakkoo adda addaatu jira. Rakkoo kanarratti malatanii fala barbaadu irra wal diinoomsuu fi guyyaa guyyaan haala qabsaa'ota Oromoo walitti harkisuu gochuu irra kan daran isaan addaan fageessaa gochuutu mul'ataa jira jechuudha. Haala kana isinuu waan nu keessa jirtaniif kennaa waan nu keessa jiruuf bal'inaan keessa deemuu barbaada agaruma afaan fudhachuu barbaadee jiru. Kana biyya dhimmoota haala Itoophiyaa hin darbe. Siyaasaa biyyattii irraa jalqabaa siyaasaa biyyattii kanaa eenyutu harkaa qabataa fi deebisuun hedduu salphaadha. Maaliif eenyutu qawwee hidhatee jira, eenyutu akkamitti ijaaramee jira gaaffii deebisuu qofaan gaaffii san hiikaa isaa argachuu dandeenya jechuudha. Maaliif yoo jennee hundeedhaan aangoon siyaasaa afaan qawwee jabina ijaaramaa fi gurmaa'insa uummataa irraa waan badduuf. Mala Zeenaawii du'ee haala maaraan bakka bu'us aangoon siyaasaa biyyattii ammallee harka wayyaanee eegalte jechuudha. Haala maaraan ta'ee ittaanaan isaa dammaqaan Prime Minister muummichi ministeera ittaanaa jedhamanii muudamuun
tura wayyaaneen dura keettee ittiin boonsuuf barbaadu malee ammallee aangoo siyaasaa kan akka jiru wayyaanee jechuudha. Karaa biraatiin immoo wanni ilaallu yeroo wayyaaneen ji'a sadiif hoogganaa kan isarraa kan ta'e garaagarummaa adda addaa isii gidduutti dhalatee jiru kana keessatti humni isii dhagaa xiqqoollee dabru bishaan illee jalaa dhangalaasu dhabamuun caalmaan humni dhiisan harkaa qabu karaa siyaasaatiin ta'ee karaa waraanaatiif kan qabu warra isa morman irraa hammam akka caalu barsiisa jechuudha. Karaa dinagdee yoo ilaalle biyya kamuu keessatti dinagdeen dantaa humna aangoo siyaasaa irraa qabu tiksa fixa baasaa biyya akka keenyaa biyyeetti kana keessatti qabeenyi guddaan lafa yeroo ammaa kan qabu mootummaadha. Akka fedhe kan nama irra qubsiisu kan gurguru kan nama irraa qubsiisu mootummaadha. Kana wajjin wanni ilaalamu wanni qabu biyyattii keessatti guddinni tuffatamne argamuun waan waakkatamu miti. Haa ta'u malee bu'aan firii misooma kanaa akkuma dubbatti tokko yaalee waanuma harka warra aangoo siyaasaa dhuunfatee jiruuti jechuudha. Gatii isaa immoo akka sabaatti kafalaa jirra. Gatiin isaa lafarraa bu'a'u saamicha qilleensi lagnii fi biyyeen biyyaa summaa'uu jechuudha. Karaa hawaasummaa biyyattiin akkuma qilleensa godha adda addaa keessa jirti. Karaa barnoota, karaa fayyaa kana qofa osoo hin taane manni biyyattii bilisa ta'ee of ijaaree rakkoo isaati irratti fala barbaachuuf hacuuccaa guddaa jala jira. Kana keessaa mallattoo guddaa tokko sochiin musliimoonni Itoophiyaa hedduun isaanii Oromoo ta'an sochiin isaan ji'oota kurnan dabalee biyya keessatti gaggeessaa turan karaa hawaasummaatiin hacuuccaan jiru bal'aa ta'uu dhugarsiisa jechuudha. Maaliif waaqallee waaqeffachuun akka namatti waaqeffachuun rakkoo akka ta'e dhugarsiisa jechuudha. Namoonni gareen haalli siyaasaa fi dinagdee hawaasummaa tokko yaada kuni tuu mallasaatiin yookaan immoo muuxannoo Hayilemaariyaamiin jijjiiramaa laatee jedhanii kan hawwan jiru. Deebii isaa ibsa wayyaaneen fulbaana 2022 keessatti akkana jechuun deeftee jirti. Ufuun kamuu mul'atu olaantummaa yaada guddina dimokiraatummaa mallasiin taraarame irraa osoo hin maqne ciccilee fi qabaafnaa jedha. Mallas immoo barruu 2007 baasa deebii tokko keessatti yaada guddina dimokiraatummaa jedhu kana yeroo ibsu yaadni kun mo'achuuf yaada san morman hundaa injifatee irra aanee irra dha'ee kophaatti yaadni san mormu hin jiraanne akkasitti gaggeeffamuu qabaa waan jedhu jechuudha. Gabaabatti karaan irra deemamu karaa mallasaan dhugaa irra deema jechuudha. Kana yeroo jedhu immoo haalli dhalatee uumaan jijjiirame jechuu dandeenyu holqatu jira. Holqa kana wayyaaneenis ta'ee DPRDF guutuu hin danda'u. Holqa kanatti gargaaramuu dandeenya kan murteessu mari'annee rakkoo qabsoo keenya sakaalan irraa aanuu hin dandeenyutu murteessuuf jira. Amma kana jedheen booda siyaasaan Itoophiyaa ta'ee qabsoo keenyas akka fuulduratti tarkaanfannee maaltu dhowwee waan jedhu tokko barbaada. Maddi rakkoo biyyattii hangaafni biyyattiin akkaataa biyyattiin itti uumamte irraa akkaataa isiin ammallee ittiin hiikamaa jirtu irraa kan madde. Rakkoon kunis uummattoonni adda addaa biyya sana keessa jiraatan hawwii fi akeeka adda addaa qabaachuu irraa kan madde. Siyaasaan biyyattii immoo rakkoo sadii osoo hin ta'in rakkoo san
daranuu xaxaa taasisu ta'uurraa madda jechuudha. Kanaaf lakkoofsummaata bara 2007 mootummaa bitammaa biyya harkatti biyya nagaa kun baasirratti hundaa'ee haalli ummatoota adda addaa maal akka fakkaatu tokko barbaada. Ummata kibbaatiin jalqaba. Ummati kibbaa akka ummatoota adda addaatu naannoo sana keessa jiraata. Riijiyoonaa keessa keessa ummatoonni shan lakkoofsan hundi isaanii miliyoona tokko ol ta'an Sidaamni akka 19, Walaayitaan akka 11, Hadiyyaan akka 8, Guraageen akka 8 fi Gamoon akka 7 shanan yoo walitti dabalaman akka 6 keessa. Akkasuma immoo uummattoonni kun kalees naannoo tokkotti bakka tokkotti haa godhatan malee eenyummaa addaa qabaachaa turre yeroo ammaa immoo keessattuu haala waggoota kurnan dabran dhalate irraa kan ta'e harki jaatamatti dhiyaatu amantii kiristaantummaa musliimii hidhata protestaantaa jira. Eenyummaa addaa tolfachaa jira jechuudha. Gara uummata Amaaraa deemnee ilaallee Amaaraa keessaa kan biyya Amaaraa Regional State jedhamu sun ala qubatu dhibba keessaa harka 24 biyya sana keessaa ala jiraatu jechuudha. Kana keessaa immoo harki guddaan magaalaalee Oromiyaa keessatti deemsisa. Amma egaa waan uummatootaa kanaan uummanni beekamtu kennu booda dantaan isaan hawaasummaa dinagdee siyaasaa irratti qaban amma wal fudhatan amma addaan deemaa waan kaasuu barbaada. Tigraay irraa yoo jalqabee Tigraay muummichi ministeeraa Yaaduus haala ammaatti waraanaa fi biyyaa mootummaa qabu. Kana qabatanii dantaa dinagdee qabeenya isaanii guddifachaa jiranii ittis dhiibbachaa jiran jechuudha. Ummatoota biraati irraa waan adda isaan godhu hawaasummaan biqiltoota jechuudha. Poolisiin ummatoota biyya san keessa jiran keessa ummanni akka sabaatti poolisiif ta'e Tigree caalaa poolisiif ta'e biyya san keessa jiru. Amantiin yoo laaltan akka 96 ta'u amantii Ortodoksii hordofaa jechuudha. Amantii qofaa miti waan adda addaa yoo laalu jireenya ummataatti yoo laalu kana gaargan jechuudha. Qaroon isaanii gaafii mirga soogootaa akka yaadatti ni fudhata. Gaafii sanatti kun immoo olaantummaa isaan afaan qabuun fudhatan kana waan faallisuuf hojiirra oolchuu danda'an jechuudha. Kanaaf tapha siyaasaa taphachuudhaan olaantummaa isaanii san tursiisuu barbaadanii kanaaf wayyaaneen yookaan uummata Tigraay ol saayikooloojii kanarraa waan ta'uuf saayikooloojii dhiphinnaa kana waan teena hin taane tursiifamuu hin dandeenye tursuuf waan tattaafachaa jiruuf rakkoo biyya sanii furuuf dandeettii qabu fedhiin san jiru. Gara Amaaraa yoo ilaalle aangoo siyaasaa akka bahullee karaa aadaatiin, karaa afaaniitiin fi karaa faayaatiin aartii jechuu biyya guddina argamsiisaa jiraniif hirmaannaan isaan dinagdee keessatti qabanillee kan tuffatamu jechuudha. Waan isaanii gabaabsee dubbadhee ijaarsa bulchiinsa sabummaa irratti hundaa'uun biyya diiga jedhanii haa komatan malee yaadni guddaan aangoo siyaasaa dantaa isaaniitti xiyyeeffatan harka bahuudhaadha. Bakka hundattuu faca'anii jiraachuu, olaantummaa qaama godhachuu fi yaada isaan irraa guddate yookaan mul'ata isaan irraa guddate qabaachuun isaanii aangoo deebisanii dhuunfachuuf carraa hin tuffatamne qabaachuu isaanii agarsiisaa jechuudha. Qaroon isaanii eliitii isaanii jechuu kiyya gaafii mirga sabootaa gaafii dimokiraatii gadi salphisa. Hawaasummaatii fi amalaan akka fagootti afaan dubbannu malee Oromootti dhihina qaba. Haa ta'u malee hariiroon qabuu Oromootii fi qabuu isaanii guddinuu toxic akkasummaa jechuudha. Akkasuma akkuma ummatoota reefu lamaan dubbatti ture kan Tigraay kibbaa ta'ee gaafiin isaan
في ولا بوما رومي أكيد متوسط يبادلون جدّ درس سياساتين إثيوبيا تسيرتي أمارة في أبدو cunqursaa fi olaantummaa saba tokkoo keessattuu Amaaraa Oromoo irratti Oromootiin dhaabbatee jiru. Akkasuma akkuma Amaaraa fi Tigraay gaaffii walqixxummaa Oromiyaa irratti ejjennoo wal fakkaataa jiru. Kana keessa addatti kan ilaalamu tarii Sidaamni yaada Oromootti dhiyaatu qaba. bulchiinsa kibbaa san keessaa bahee bulchiinsa mataa isaa utubachuu barbaada. Kan biraa uummanni biyya keessaa ilaalamu tokko keessaa tokko uummata Somaaleeti. Gaaffii isaan keessa jirtu mootummaa Somaaleetti dabalaman immoo Itoophiyaa keessatti aangoo ofii gochuu argannee jiraanna waan jiru gaaffii isaan keessatti gaaffii biroo tokkosiisuudha. Haala mujuruu arginu immoo harki caalaan isaanii sirni dimokiraataa federaalaa ta'e kan dhugaa qabaanii kan wayyaanii qabdu kan osoo hin ta'in kan dhugaa yoo hin jiraatu keessa jiraatanii fedhiin irra guddaa ta'uu agarra. Itila gara hawaasaa yoo dhufne ititanii qabanillee maaliif isaan keessatti gosummaan argatee waan dhaabbataan yoo waan yeroo haala hojjetee gosoota dhaabbataa jiru. Kanaaf yoo akka amala amaaraa ta'us ta'uu jechuudha. Wanta kun tattafanii yeroo tattafanii akkasuma immoo gosummaan sun waan jirtuuf ittitanii yeroo dheeraa turuu hin danda'an jechuudha. Oromoo wajjin hariiroo akkamii qaban yoo jennee ilaallu taate hariiroo furuumaa fi masaanummaa gidduu yeroo tokko masaanum akkas special analogy dhuunfaatti haala amma ture kana yoo dhuunfu tokkoffaa ummatoonni biyyattii yaadan gara qabachaa jiranii polarized. Mul'anni dantaa ummatoota hundaa keessummeessu waan hin dhiyaafamnee hin jirreef dantaan kophaa kophatti barbaadamus guutamaa waan hin jirreef biyyattiin rakkoo hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa irra xaxaadhaan deemaa jirtu. Fala kana hedduun Oromoo irraa eeggatamuu barbaada. Lammaffaa malli rakkoo kana keessaa baanii dhaabee hin jiru furmaata. Haala kana keessatti mirga sabootaa mirkaneessuunis akkasumas tokkummaa biyyattii tiksuunis bira ta'ee jira. Humnoonni mirga murteeffannaa yookaan tokkummaa biyyattii dursanis kisaaraa ilaalchaa keessatti namanii jiru. Socho'uu hin dandeenye. Yeroo hedduu yeroo uummanni qabsoo Oromoo uummanna malee qabsoo uummattoota biraattis keessatti gaggeeffamaa jiru waggaa 21 kan kana gaggeeffamaa ture. Jijjiirama guddaa argamsiisee qabu. Uummattoonni adda addaa kun hawwii adda addaa qabaachuun isaanii kun hawaasni wayyaaniin akka taayitaa irra turtu gargaaree jira. Ammallee gargaaraa jira, borullee gargaaraa jira jechuudha. Kanatti fala gochuun waan Oromoo irratti barachuu qabu keessaa tokko. Gara Oromoo yoo deemne, Oromoon akkuma kaleessa yeroo mootonni Itoophiyaa kaayaan deeman wayi jaarmaa wayi hooggana osoo jedhu gireen dhuftee dabartu. Har'as akkuma intalachiidhaaf ofii dursitee godhattee qophaa hojjettee guyyaa carraan argamu wayi mutaa wayi sotaa hin turte. Lammaffaa Oromoon balaa guddaa keessa jiru keessaa ba'uuf jaarmaa fi hooggana abjuu rakkoo kana fi guddina Oromootiin gitu baadhatee fiixa baasuu danda'u isa barbaachisa. Jaarmaan sun yoo argamu taate ulaagaa inni qabu tarrisaa ulaagaa shanii ta'a tokko mul'anni isaa kan xaxaa mooraa qabsoo Oromoo keessaa baasu kan haala addunyaa gaafa Afrikaa akkasumas hiriira duumoota Itoophiyaa sirriitti qalbifate adeemsi isaas kan muuxannoo qabsoo waggaa 40 irraa muuxate sirriitti haaromse tarsimoon isaas kan qabsoo Oromoo baqarraa gara biyyaatti deebisu
أفرخا كان أورمو أبا أنغو سياسة كاسسو أورمي أردت إثيوبيا تلي أنغو سياسة هر أورمو ديوستو سرترا تبرت مو كم مرة تبلا بفتون تبلا بفتون بفتون أصور مفرد تميسة كيراني ديوستو سرترا بايرتون يروبلية تيجا ركون كمو بلا بيجرالي أتدا بارا تيربا أصور مو فرون وان آبا يوكن نام برا يوكن أورمان برا يكتريني حال أورمو توكو كينيان خلاف جدو جاكتا أصور أورمو هيدان هاروم ألتي هاوين أورمو قومو دندو أورمو كرا سياسة دينا كيف دواسومس أنجسون جاتي كتا كافتا كتين لغاكت كونس ملتا مندرنا ويات كباتو أمارا رويات تدر رويات كباتو جارما إسان رجمات كباتو إرمان أبو تكوما قومو متا ويات تس قومو تا سنة دبر ديوس بربادن للي ويات كباتو لغاكت كنا فيرون كل يروك كافي كنا ودافن أورمو أنجسو كرا سياسة كرا دينا كيف كرا واسومات أنا كنا متقول ما تنداين دين ودافن من تديروه خاصة يا جت غاندي تكون سمو بربادا पुलिस माजना जिंजीरा में आउते जिंजीरा हाउसन तैयार दमिया खनास नुस जिंजीरा में आउते जिंजीरा में बरबाद संताने अगमु दंतो करना वान नदी